Beelaarusii fi Itoophiyaan walitti dhufeenya daldalaa fi diinagdee cimsan. Hojjettoonni mindaa isaanii karaa teeleebir yookaan baankii Awaashiin harkatan hanga qarshii miliyoona takka liqeeffachuu danda'uu ja'ame. Itoophiyaan badhaasa miidiyaa IGAD sadaffaa Finfinneetti ni keessummeessiti. Afrikaa CDC'n walgahii boordii fandii weeraraa Ruwaandatti gaggeeffame irratti hirmaate. kanneen matootii oduu teenya arraatii amma oduu bal'inattiin isin dabarsaa kan isin wajjitoroo Arrastan Mahmad. Beelaarusii fi Itoophiyaan walitti dhufeenya daldalaa fi diinagdee cimsan. Beelaarusii fi Itoophiyaan tumsa daldalaa fi diinagdee isaanii guddisuuf tarkaanfii fudhachaa jiru. Tibbana daawwannaa ambaasaaddarri Itoophiyaa Beelaarusitti taasisaniin bakka bu'oota dhaabbilee Beelaarus 17 waliin walgahii daldalaa gaggeessee jiraachuun himame. Walgahicha irratti oomishaalee dameelee adda addaa kanneen akka makaanikaal injiinaringii, peetirookeemikaalota, oomisha nyaataa, dawaa IT fi turizimii dabalatee agarsiifamanii jiru. Itoophiyaan Beelaarus waliin tumsa daldalaa fi industirii babal'isuuf akkasumas oomisha biyya keessaa misoomsuuf fedhii guddaa akka qabdu ibsitee jirti. Itoophiyaa keessatti fedhiin maashinoota qonnaa, xaa'oo fi oomishaalee qorichaa guddachaa dhufe waliin itti fayyadama tiraaktaroota Beelaarus irratti xiyyeeffannaan addaa kennamee jira. Biyyoonni lamaan tumsa isaanii gadi fageessuun pirojektoota waloo hojiirra oolchuuf tarkaanfiiwwan qabatamaa irratti mari'achuun isaanii gabaafame. Jiddugalli gabaa biyyaalessaa Beelaarus walitti dhufeenya daldala cimaa guddisuu fi tumsa saboota lamaan jidduu jiru guddisuuf deeggarsa akka godhu waadaa gale. Hojjettoonni mindaa isaanii karaa teeleebir yookaan baankii Awaashiin harkatan hanga birrii miliyoona takka liqeeffachuu danda'uu ja'ame. Hojjettoonni dhaabbilee mootummaas ta'ee dhuunfaa mindaa isaanii karaa teeleebir yookaan baankii Awaashiin harkatan hanga birrii miliyoona takka liqeeffachuu akka danda'an ifame. Itiyoo Telekoom baankii Awaash waliin ta'uun tajaajila faayinaansii dijitaalaa Tiilaa ja'amu karaa teeleebirriin eegaluu isaa beeksise. Tajaajila kana kan eegalchiisan hojii gaggeessituu Itiyoo Telekoom Firihiwoot Taamiruu fi pirezidaantii baankii Awaash Tsahaay Shifarraa waliin ta'uun akka eegalchiisan gabaafame. Tajaajilli faayinaansii dijitaalaa Tiilaa karaa teeleebirriin eegalamee tajaajila qusannaa fi liqii ni kenna. Kana malees tajaajila dabalataa bal'aa kan of keessatti hammate tahuu hojii gaggeessituun Itiyoo Telekoom Firihiwoot Taamiruu dubbatte. Fakkeenyaaf dhaabbileen xixiqqaa fi jiddugaleessaa tajaajila liqii hanga qarshii 150 kan kafalamu ji'a ja'a keessatti argachuu ni danda'u. Gama biraatiin hojjettoonni dhaabbilee mootummaa yookaan dhuunfaa karaa teeleebirriin yookaan baankii Awaashiin mindaan isaanii kafalamuuf mindaa isaanii keessaa ji'a ja'a yookaan hanga qarshii miliyoona takka liqeeffachuun ji'a 16 keessatti deebisuu danda'u. Baankiin Awaash tajaajila kanaaf qarshii biliyoona 2 ramaduu isii sagantichi ni mul'isa. Pirezidaantiin baankii Awaash Tsahaay Shifarraa kutaaleen hawaasa tajaajila faayinaansii dijitaalaa argachuu hin dandeenye Zineksas dabalatee bilbiloota ismaartii karaa sheeda'uu liqiidhaan bitachuun tajaajila kanarraa fayyadamoo tahuu akka danda'an beeksise. Itoophiyaan badhaasa miidiyaa IGAD sadaffaa Finfinneetti ni keessummeessiti. Itoophiyaan badhaasa miidiyaa IGAD sadaffaa magaalaa Finfinneetti qopheessuuf akka deemtu himame. Abbaan taayitaa misooma mootummaa gidduu IGAD mootummaa Itoophiyaa waliin ta'uun kan qophaa'ee sagantichi gaazexeessitoota jijjiirama qilleensaa irratti hojii addaa ta'e oomishaniif beekamtii kennuu fi kabajuuf kan kaayyeeffatedha. Gaazexeessitoonni guutuu Afrikaa keessaa tilmaamaan 400 ta'an 94 Itoophiyaa irraa dabalate gosoota adda addaa kanneen akka TV, reediyoo, maxxansa miidiyaa dijitaalaa akkasumas badhaasa addaa gaazexeessituu dubartii cimtuutiin ni dorgomu. Badhaasni kun gaazexeessummaa qormaata jijjiirama qilleensaa fi furmaata gaanfa Afrikaa calaqqisu guddisuu, seenaa gaarii fi hawaasaan gaggeeffamu jajjabeessuu irratti ni xiyyeeffata. Sagantaa kabaja kanaa keessummeessuun bu'aa bahii Itoophiyaan misooma diinagdee magariisaa fi tarkaanfii haala qilleensaa irratti hoggansa qabdu kan hubachiisu yoo ta'u, kunis jalqabbii akka inisheetiivii dhaala magariisaa fi keessummeessituu konferansii haala qilleensaa COP32 dhufuuf qabdu ta'uun isii ni yaadatama. Sirna badhaasaa kanarratti namoota imaammata baasan ogeeyyii miidiyaa fi qooda fudhattoota biroo dabalatee namoota 2000 hanga 2500 ni hirmaataa ja'ameeti eeggama. Sagantaan kun carraa dippiloomaasii uummataa cimsuu fi suuraa Itoophiyaa waltajjii addunyaa irratti qabdu guddisuuf akka ta'etti ilaalama.
Afrikaa CDC'n walgahii boordii fandii weeraraa Ruwaandatti gaggeeffame irratti hirmaate. Jiddugalli to'annoo fi ittisa dhukkuba Afrikaa walgahii boordii fandii weeraraa Ruwaandaa Kiingaalitti adoolessa 17 hanga 19 bara 2025 gaggeeffame irratti hirmaatee jira. Kana malees investimentii addunyaa isaa keessaa gara parsantii 50 dandeettii ijoo biyyoota Afrikaa ijaaruuf kan qajeelche ta'uun ibsame. Mul'ata shaampiyoonaa PPPR Afrikaa Pirezidaantiin Siiriil Raamaafosaa Afrikaa CDC'n biyyoonni miseensota gamtaa Afrikaa qabeenya biyya keessaa cimaa akka sochoosan godhuun michoota addunyaarraa faayinaansii alaa dabalataa tilmaamuu danda'uu fi haala fooyya'aa ta'e argachuudhaan mul'ata nageenyaa fayyaa fi abbaa biyyummaa Afrikaa falmaadhaan dadhabbiin hojjechuu itti fufee jira. Afrikaa CDC'n waamicha piroopoozaalota sadaffaa kanarratti walumaa galatti doolaara miliyoona 500 raggaasisuun isaaf harkaa rukutaa kana keessa Afrikaan doolaara miliyoona 234 argachuuf qophiirra jirti. Bu'aan kun hoggansa Afrikaa investimentii PPPR irratti guddachaa jiruu fi dandeettii ardiin kun piroopoozaalota qulqullina olaanaa qaban teeknika ciccimoo ta'an diizaayinii godhuuf qabdu cimsuun isaa mirkaneessa. Afrikaa CDC piriyaa baasuu fi seekreetaariyaatii guutuu hoggansa isaanii fi miseensonni boordii PF murteewwan kanarra ga'uu isaaniif deeggarsa taasisaniif baga gammaddan ja'an. Kana malees Dr. Jean Kaasiyaa Daayirektarrii olaanaan Afrikaa CDC akka ibsanitti qophiin yaadarimee abistiraaktii mitii garaagarummaa weerara to'atamee fi muddama babal'atu jidduu jiruudha ja'an. Maallaqni Afrikaaf ragga'ee biyyoonni sirna hawaasa nageenyaa eeguu ijaaruuf gargaara keessumaa naannoo daangaa qaxxaamura balaan baay'inaan itti mul'atutti jechuunis ifomse. Waliigaltee boordiin irra ga'ee fi amantaa yaadota biyyoonni miseensota keenya dhiyeessan irratti kaa'ame ni dinqisiifannaa jechuunis dubbate. Afrikaa CDC biyyoota kana gara qabeenyaatti jijjiiruuf biyyoonni deeggarsa godhuun itti fufa. Afrikaan CDC fi WHO'n biyyoota miseensota AU dhiyeessii qulqullina olaanaa qabu qopheessuu keessatti deeggaruuf mala waloo erga hundeessanii as ardiin kun qulqullina teeknikaa piroopoozalotaa fi baay'ina faayinaansii waliigalaa mirkanaa irratti fooyya'insa guddaa argitee jirti. Adeemsi kun hoggansa biyyaalessaa cimaa fi amantaa michoota faayinaansii addunyaarraa guddachaa jiru kan calaqqisiisudha. Afrikaa CDC'n tattaaffii walta'iinsa miseensonni boordii fandii peendamik hunda galateeffate. Akka dura ta'an waliigalaa paanaalii walabaa sadarkaa olaanaa G20 kan qabeenya itti fufinsa qabuu fi caaseeffama sirrii ta'een fandii dhibee weeraraa kan gaafate Dr. Jean Kaasiyaa miseensota boordii waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuun marii ijaarsa haalaa mijeessuu fi seeneriyoota Ameerikaa dabalatee arjoomtonni hundi ergama PF kan kutannoo guutuu qaban irra deebi'anii mirkaneessuu danda'an qopheessan. Afrikaa CDC waliigaltee argamee fi deeggarsa haaromfamee michoota hunda irraa fandichaaf kenname ni simata. Afrikaa CDC'n mul'ata nageenyaa fi abbaa biyyummaa fayyaa Afrikaa waliin wal simuun Afrikaa nageenya qabdu qophii fooyya'aa qabduu fi abbaa biyyummaa qabdu ijaaruu itti fufuuf fandii dhibee dhiigaa michoota addunyaa fi biyyoota miseensota AU waliin hojjechuuf waadaa hin sochoone irra deebi'ee ibsa. Eegaan kabajamtoota hordoftoota Oromoo Voice Media oduu fi odeeffannoon arraaf jennee walitti qindeeffanne kanaan goolabamaa sagantaa biroon hanga walitti deebinuu nagayaan nuuf tura.